Ofne naannoni Amaara waraana warri badii Tigra hinurrattu banee ufettisu irra gara haleellutti dabarre jedha mootummaan Ethiopia ka federaalilleen ibsa wal fakkaata baasee jira yeroo calleessa kanu labsine warra itti fayyadame haleelan irrattu dhaqqabsan ofirra haleeluu fi qophoofne jirra jedhe dubbate jira waraani Tigraahii akka yaaddessee dhaabbanni gargaarsa mootummoota gamtoomanii OCHA fi Ameerikaan ibsa baasanii jiran Professor Marara Guddina Oromoo biyya alaa keessattuu ka Ameerikaa jirtu wajjin wal mari'achuu fi Ameerikaa seenee jira daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo kunini hangafoota yookaan ammoo matoota duree oduu sa'aatii kanaa fi isinii fi qopheessuu fi dhiyaanne amma gara bal'inatu dabarra. Hidhamtoonni siyaasa Oromoo Jawar Mohammad Baqqala Garba Hamza Warrana Dejene Xaafa mana murtii shin dhufnu jedhanii lagachuu gabaasne turre sababii isaanii mana murtii dhufu didanii fi mana murtii kanirra murtii haqaati fi murtii dhugaa waan hin argannee fi diraama maqaballeessitii fi kijibaadhanii yakkamaa nu godhuu fi carraaqamu keessattuu hirmaachuu hin barbaannu jechuudhani adeemsa mana murtii irra hafanii hidhamtoonni siyaasaa kun mana murtii irra oolanillee karaa abukaatoo warraatini sagaleeni mana murtii adeemsa seeraa ka diraamatiifillee tahuu irrattu akka dhagahamu murteeffame jira jala murtii mani murtii dhimma warra ilaaluutu jiru kaalidata har'e dabarseeni yoo Jawar Mohammadi Baqqala Garbaa Hamza Booranatiif Shamsaddiin Xaha mana murtii dhufuu fi fedhii hin qabne abukaatonni isaanii barreeffamaan yookaan ammoo dubbiilleen taanan warra bakka bu'anii murtii murtees warra bakka bu'anii dubbachuu hin danda'ani jedhee jala murtii dabarsee jira hayyoonni seera murtiin mani murtii murteesse kunini mana murtii keessatti yookaan ammoo fuula seeraa durattu namu gorsa seeraa qabaachuu abukaatonni bakka bu'u ka seerii Ethiopia mirkaneessee fi ka waliigaltiileen addunyaa Ethiopiyaan mirkaneesse fallesu jechuudhanii falmaa jiran. Odeeffannoo mana murtii karaa biraatini Lamrooti Kamil abukaatoo isheetii fi abbaa alangaa jidduutti falmini geggeeffamu guyyaa biraatii fi ballamii godhame jira. Lamrooti Kamil kanaan durattu Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuudhaanii shakkamtee mana murtii wayita dhiyaatettu mani murtii abbaan alangaa ragaa gayaa dhiyeeffachuu hin dandeenye jedhee gadhiise ammaan tana abbaan alangaa waan oliyyannoo gaafatee fi dhimmiisii akka haarawattu banamee laalamaa jira haa ta'uuti malee mani murtii falmii abbaa alangaatii fi abukaatota ishii jidduutti geggeeffamuu fi silaa karoorfame ammallee yeroo biraattu dabarse jira warra Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun himatamanii keessa Abbo Xilahun Waamii hidha umrii guutuutiin yoo adabamu warri gadafe namni dhiiraa lamalleen hidha umrii 18 haga ji'a 6 adabamu gabaasne turre. daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayuu fi karoorfachaa jirru akkuma itti fufettu jira Professor Marara Guddina Ameerikaa dhufee jira sababii himala Professor Marara Guddina kun haala qabsoon Oromoo biyya keessatti itti jirtuu fi haala sochii dippiloomaasii dabalatee Oromoo biyya alaa jirtu wajjini mari'achuu fi akka tahee ka dubbatam Professor Marara Guddina walgahii ispoortii Oromoo ka Minnesotatu torbaan darbe keessattu geggeeffame karaa hawaasa Oromootii fi akkasumas karaa dhaabbata Osfaanatiin affeerranii godhame viizaa embaasii Ameerikaa irraa argate gara sagantaa sunitti dhufuu fi carraaqullee duula warri ilaalcha faallaa qabsoo Oromoo irrattu geggeessanii himalli sunini akka hin milkoofne tahe Professor Marara Guddina tikeetiin isaa sunini jala gubachuu fi taatullee tikeetii bira jirate ammaan tana viizaa Ameerikaa argate
magaalaa Washington DC magaalaa guddittii Ameerikaa dhufee jira. Profeesar turtii isaa ka Ameerikaan keessatti hawaasaalee Oromoo ka magaalota adda addaa jiran magaalota lakkuu California, Atlanta, Washington DC, akkasumas Ohio fi Seattle bakkinni deemee hawaasanii haala qabsoo Oromoo ka biyya keessa haala hidhamtoota siyaasaa haala filannoo Ethiopia kadhiyoo kana geggeeffame haala jijjiirama biyya san keessattuu geggeeffamaa jiru ka buutame haala waraana naannoo Tigraayitii fi akkasumas haala dinagdeetii fi dippiloomaasiitii fi qabsoo Oromoo durattuu finiinsuu fi maal akka godhamuu qabu ni mari'atu ibsa kennaa jedhamee dubbatamaa jira. Sagantaan Profeesar Mararaa bal'inaan gadhiifamee jira. Nulleen yeroo biraa irra gaddeebine bal'inaan irra haasofna. Guyyaa sagantaa kana naannoo adda addaa Profeesar Mararaan yoom akka argamu odeeffannoo warri barbaadan ammoo Feesbuukii irrattu isiniif maxxansuu deemna. Profeesar Mararaan Ameerikaa dhufuun isaanii injifannoo guddaa duula maqaa balleessi Profeesar Mararaan Abiy Ahmed irrattu fonqolcha geggeessuu fi warra fonqolchisaa irratti godhuu fi Ameerikaa jiranii kan akka Siyyee Abrahaafa warra Kilidatuufaan wal arguu deemaa jedhee miidiyaan Habashaa kan akka Zehabashaatii fi akkasumas miidiyaan akka isaati duula guddaa banee ture. Ammaan tana duulii warraa sunini fashalaahu yookaan ammoo duulii warraa sunini kufuu garsiisaa keessattuu sagantaanii Zehabashaa faati shukshuktaanii xalayaa waldaana hawaasa Oromoo barreesse xalayaa Profeesar Embaasii Ameerikaattu barreesse hunda qabatee bahuun isaa Embaasii Ameerikaa keessaa fi mootummaa Abiy Ahmediitii fi namni hojjetu namni miidiyaa kanaaf hojjetu odeeffannoo kana gabaasuu danda'uun akka jiru kan mul'isu. Namoonni hedduun wanni kun karaa insaatiin taatee jedhanii yaadallee qabaatan insani Embaasii Ameerikaa keessa waan jiru quba hin qabu hin beeku. Embaasii Ameerikaa keessa warra jiranii ka odeeffannoo Profeesar Mararaa miidiyaa Habashaa kanaaf erguutu jira. Kanaafuu Embaasiin Ameerikaa seerii embaasii wantoota dhowwuu privacy sani dabarsee kennuun isaa yeroo ammaan tana embaasii kan keessa warri harcaatota sirna durii kun hagam tokko maadheeffatee rakkoo uumaa akka jiru mul'isa. Kanaan mormii gara mootummaa Ameerikaattu dhageessifachuun akka embaasii warra kana qulqulleeffatanillee godhuun barbaachisaa jedhamee dubbatamee jira. Itoophiyaan Olimpikii Tookiyootti geggeeffamaa jiru irrattuu hin milkoofne. Itoophiyaan ka ittiin beekamtu maratoonii dubartiitii fi maratoonii dhiiraatti ka dhiiraa geggeeffamuullee baate maratoonii dubartiitiin milkii homaatuun arganne ka Itoophiyaa bakka buutee dorgomtee atleet Roza Dereje sa'aatii 2 fi daqiiqaa 28 fi qabxii 38 fiduudhaan afuraffaa baatee jirti. Tokko haga 3 Itoophiyaan bakka hin arganne. Meetirii 5,000 ka dubartoota Sifaana Hassan lammiini Holland yookaan ammoo Neezerlaandii mo'attee jirti. 1,500 illee mo'anne. Dorgommii dhiiraa ka meetirii 5,000 illee Itoophiyaan milkoofne sanis nama Ugaandattu nyaate. Ammaan tana ka gadafu meetirii 10,000 ka dubartootatii fi meetirii maratoonii dhiirattu jira. Mootummaan Abiy Ahmed ispoortiidhaa xiyyeeffannaa hin kennine jedhamee dubbatamaa jira. Keessattuu dorgommii Olimpikii ka bara kana geggeeffame keessa warri muuxannoo qaban warri dandeettii qabanii atleetonni Oromiyaa irraa dhufanii xiyyeeffannaa hin arganne. Atleetonni Oromiyaa moggaattuu dhiibamuun Itoophiyaa gatii guddaa kaffalchiisee jedhamee dubbatamaa jira. Kanaafuu haalli atleetiksiin Itoophiyaa federeeshiniin atleetiksii Itoophiyaa ittiin hojjechaa jiru gareen koomitii yookaan ammoo Olimpikiin Itoophiyaa ittiin hojjetamaa jiru deebisee qoratamee namni haaluma dandeettii isaatiin namni haala jechuun gumaachaa isaatiin bakka bu'ummaan bifa suniin ta'uu qabdi malee koota naannootiin yookaan sabaatiin ta'uu hin qabu. Dandeettiitti dursuu qaba. Bara kana Itoophiyaan warra Oromoo dhiibdee moggaattu baaste kunoo gatii kaffalaa jirti jedhamee dubbatamaa jira. Meetirii 10,000 dorgommiin Letesambat Gidee Itoophiyaa bakka buutee ka dorgomtu dhalattuun Tigraayitii fi Sifaana Hassan jidduutu geggeeffamu akka malee eegamaa jira.
daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufetu jira wayita waraani naannoo Tigraay maanta naannoo Amaaraatiif Affaar keessattuu gaggeeffamaa jiru kun cimee itti fufee jirutti woboon Oromiyaa bakka gara garaa keessattuu haleellaa dhaqqabsee injifannoo gonfachaa akka jiru dubbannee turre. Ka tarkaanfini wobo yaaddese mootummaan Abiy Ahmed duula dargaggeessa hidhuu fi duula ummata Oromoo wareersuu guddaa fi akka inni qophaawaa jirru waan dhagayaa jirruu fi dargaggeessi Oromoo ufi qopheessuu akka qabu dargaggeessi Oromoo mootummaan yeroo ammaan tana hidhaan hidhuutu jira. Dargaggeessi Oromoo kana mootummaan dirqeeni yookaan ammoo giddiin gara waraana geessaa jira. Dargaggeessi Oromoo ka dirqeeni gara waraana naannoo Amaaraatii fi Ristii Amaaraatii fi qoraan ta'uu deeman kana dhiisee Oromiyaa fi qabsoo barbaachisuu fi gumaacha godhuu fi woboon harka bal'ifatee isin eegaa gara wobootu koota dabalama jedhamee yaadii dhiyaachaa jira. Wobooni ka yeroo ammaan tana haleellaa isaa gara baadiyyaarra gara magaalattu olee guddise dargaggeessa Oromoo ka qabsoo Oromootti dabalamuu barbaadu balballi kenna bana yaamicha jedhu dhiyeessaa jira. Mootummaan Ethiopia yeroo ammaan tana Oromiyaa keessa falmiin gosa takkalleen hin jiru. Woboon qaama bilisummaa yookaan mirga uummata Oromootiif lolu odoo hin taane shoror keessa jedhee duula maqaa balleessi geggeessaa jira jedhame mootummaan Abiy Ahmed akkasittuu qeeqamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed yoo nagaa buusuu ka barbaade taate waraana Tigraayittu labselle dhaabee waraana Oromoo irrattu labselle dhaabee humnoota fincilaa jiranii ka Oromoo ka Benishangul Gumzii ka Gambeellatii fi ka Tigraay wajjini marii hunda hammatu ammumaan tana jalqabuu qaba jedhamee gorfamaa jira. Hidhamtoonni siyaasaa manidhaa jiranii cuftunuu gadhiifamanii mariin hunda hirmaachisuu fi hunda hammatu geggeeffamuun dirqama jedhama. Yeroo ammaan tana wobo qofa miti injifannoo ka argachaa jiru. Naannoo Amaara ummati Agootii fi Qimaantilleen haleellaa dhaqqabsaniin injifannoo gurguddaa argachaa akka jiranii gabaasne turre. Naannoo Benishangul Gumuzii riphee loltoonni Gumuzii liyyuu haayilii Amaaraatii fi liyyuu haayilii Benishangul Gumuzii fi raayyaa ittisa biyyaa kaachittuu qubatirrattuu haleellaa gurguddaa akka dhaqqabsanii gabaasaa turre. Odeeffannoon Benishangul Gumuzii irraa dhufaa jirtu akka addeessitutti humnoonni Benishangul Gumuzii ka waraana Suudaaniitiin deeggaramuu hin oolle jedhamanii yaadan haleellaa haarawaa godina Matakkalii keessattuu gaggeessanii jiranii yeroo ammaan tana ana gubaa ka hidhaan guddichi laga Bayyaa keessattuu jaaramettu riphee loltoonni kun raayyaa ittisa biyyaatii fi milishoota naannoo kan jiran ka Amaaraatii fi ka Benishangul irrattu injifannoo gurguddaa argachaa jiran jedhu maddeen Benishangul Gumuz. Itoophiyaan yeroo ammaan tana naannoo Benishangul Gumuz, Gambeella, naannoo Affaar, naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, Oromiyaa akkasumas naannolee adda addaa godinaalee adda addaa ka uummattoota kibbaa keessatti lolli bakka hedduun balbalaa deemaa jira. Kun hunduu dandeettii Abiy Ahmed ka biyya bulchuu dadhabuu irra dhalatee jedhamee akkasittuu xiinxalamaa jira. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufetu jira. Humnoonni naannoo Tigraay ka magaalaa seenaa qabeetti Laallibalaa to'atanii karaa magaalaa Gaashanaa eegii qabataniin dubattuu himala isaanii gara Dabra Taaborii ka godhanii fuula durattu dhiibaa akka jiran dubbachaa jirani. Har'a waraana geggeeffamaa jiruuni naannoo Amaarattu imala deemaa jiraniin injifannoo gurguddoo argachaa jirra jechuudhani dubbatamaa jira. Warri kunni himala karaa Walloo kibbattu deemnullee injifannooni jalqabnee jirra jechuudhani dubbatanii jirani. Waraana ammaan tana geggeeffamaa jiruuni himala karaa Bahar Daarii Dabra Taaborittu geggeeffamuu gubbaa ka geggeeffamu keessattuu karaa gubbaa ka jirtu magaalaa Nifaas Mawucaa to'annoo jala goonee jirra jechuudhani dubbatanii jirani. Kun ammoo adeemsa magaalaa
Dabre Taabori magaalaa gudditti Gondarii kibbaa to'achuu fi goonu nu gargaara jechuudhaani warri Tigraahii ibsa baasanii jiran. Warri Tigraahii waraana geggeessaa jiruun injifannoo argachaa jiranis mootummaan Itoophiyaa fi naannoon Amaaraa injifannoon warri argachaa jiru takkalleen hin jiru jechuudhaani odeeffannoo warri naannoo Tigraahii kana haalanii jirani. Waraani naannoo Tigraahii kaluuxee Amaaraa seenee yeroo ammaan tana gaarreen Wallootii fi gaarreen Affarii gammoojjiin Affarii dabalatee warra awwaal tayaade malee bakki injifannoo warri itti argatu hin jiru jechuudhaani dubbachaa jirani. Akka isaanii jechaa jiranitti uummanni Amaaraa yeroo ammaan tana tokkummaan ka'ee humna badii kan irrattu irree isaa jaba yookaan irree cimaa isaa agarsiisuu qaba jechuudhaani dubbii himaan naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunaa ba ibsa dubbatee jira miidiyaa Amaaraattu. Mootummaan naannoo Amaaraa karaa Biltsiginnaatiin ibsa baasee jira. Ibsa baase kanaani yeroo ammaan tana naannoon Amaaraa uf ittisuu irra yookaan ammoo waraanis irrattu godhamaa jiru ufirra dhowwuu irra gara haleeluu yookaan ammoo gara waraanutu darbaa jechuudhaani ibsa baasanii jirani. የአማራ ክልል በህወሓት የሽብር ቡድን የተከፈተበትን ይፋዊ ጦርነት ራሱን ከመከላከል ወጥቶ ወደ ማጥቃት ለመሸጋገር መወሰኑን አስታወቀ። ናኖኔ አማራ ወራና ሾሮርኬስቶኒ ህወሓት እረቱ ባነኒ karaa ifa taheenii ufettisuu irra ammaan tana gara haleellaa dhaqqabsuu deemuu fi murteessuun isaa beekamee jira jedhamee dubbatamaa jira. Naannoon Amaaraa kanaan dura gaafa Allamaaxaan qabatamte Koorem qabatamte ufettisuu irra gara haleeluutu dabarre yookaan ammoo ufettisuu irra gara waraanuu ofirra dhowwuu bir dabarre lafa diinaa barbadeessinee qabannaa jedhee labsee ture pirezidaantiin naannoo Amaaraa. Waraana dargaggeessi Amaaraa ka qawwee mootummaa qabuu fi qawwoo fi qabu fayyaalessi hundi duuluu qabaa jedhee kanaan dura ageenyoo tashaagar labsee hin turre ammaan tanallee irra deebi'anii naannoon Amaaraa ufettisuu irra gara jechuun diinaa haleeluu yookaan ammoo diinaa dhahuu diinaa rukutuutu dabarree jirraa odeeffannoo jedhan baasanii jiranii. Miidiyaan federaalitii fi miidiyaan jechuun naannoo Amaaraa wal harkaa fuudhee yeroo ammaan tana naannoon Amaaraa ufettisuu irra gara haleeluu deemtee jirti jechuudhaani barreessaa jiranii. Daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo yeroo meeqa murtiin gosa wal fakkaataa labsamuu hin beekamu wanni ammaan tana jedhamu waanuma kanaan dura jedhamee waan haaraa ofirraa hin qabu of keessaa hin qabu. Biltsiginnaan Amaaraa ibsa baasan እምቢለ ባርነት ክተት ለነጻነት jedhee ibsa baasee garbummaa didi bilisummaa fi lolii Amaaraa ክልል ብልጽግና ሰጠ መግለጫ ዳ ብልጽግናን ባሰ ጅራ ወራኒ አማንተና ገገሳ ጅሩ ኩንን ወራና አማሪ አኩመተት ጅራቹ ዮካን ጅራቹ ዳቡ ሙርቴሱ ዲና ትግራይ ከና በርባዴሱ ቀምና ዲኒ ኩን ሾሮርኬሳ አማራ በሌሱ በርባዱ ያኪኒ ኢትዮጵያ ፊ አማራ ራቱ ደለጌ ያካ አይሲሲ ዳብሌ ጀቹን ዳባ ሾሮርኬሳ ይቹዳ አልቃይዳን ደለገለ ጫላ በዳ ጀደ ዱባቴ ኡመቲ ኩን ቶኩማን ዳባቴ ወረከና በሌሱን qofa odontaane akka humnattu akka yaadattu balleessuu qabnaa jedhee dubbatee jira naannoon Amaaraa. Mootummaan federaalleen ibsa wal fakkaataa baasee jira. Yeroo calleessaa kennine yeroo calleessaa kanattu fayyadame warri kunini ammaan tana waraana gara naannoo Amaaraatii fi Affaaritti babal'achaa jira. Waraana kana dhaabuun dirqama waraan kana ni dhaabna itti seennaa jedhee jira mootummaan. kunis waan haarawaa miti liyyuu haayilii isaa achittu ergee Abiy Ahmed komandoo qabaa jedhu Republican Guard hundaayyuu ergee waraan lolaa jira. Garuu ammaan tan dirqamne waraana gara Tigraayittu bobbaasaa jirra ibsa jedhu kennuun isaa mootummaan kun jechuun waan jedhu dhabee qoosattu darbee jira. Yeroo hagame waraan labsa yeroo hagame duula godha. Abiy Ahmed Fati ammaan tan achittu duulaa jechuudhaani karaa ministeera Haajaa Alaatii fi waajjira muummicha ministeeraatini ibsi bahee jira. Wanni ammaan tana deemaa jiru kana fakkaata.
waraanii geggeeffamaa jira mootummaan Abiy Ahmediitii fi mootummaan Amaaraa duulaa wantee bal'aa banna ofirraa ittisuu miti ammaan tanni haleellaa jiranii mootummaan federaalii garuu waa takka amanee jira ummati 300 oli lakkoofsan dubbachaa dur naannoo Amaaraatii fi Affarii keessatti buqqa'ee jira hoggantuuni dhaabbata gargaarsa Ameerikaa kaayidil addunyaa Samantha Power nama 256 jettee nu lakkoofsi 300 oli jennee dubbanne mootummaan Ethiopia ammaan tana ummati 300 oli beelawee jira sababa beelatiin buqqa'ee rakkatee jira jedhee dubbatee jira lakkoofsi ammaan tana waraanii waan babal'achaa jiruuf dhiifama 300 caaluu akka inni dandayu tilmaamamaa jira wanni deemaa jiru waan kana fakkaata jechuudha odeeffannoodhuma takka lama isin biraanii gahee oduu kenna ka sa'aatii kana fixuu deemna odeeffannoon dhuma waraana Tigraayitu geggeeffamaa jiru Ameerikaan akka malee akka yaaddofte dubbattee jirti haalii baqattoota Tigraayii keessa jiran ka Eertiraa na yaaddessa baqattoonni kun miidhamuu hin qabanii jettee jirti Ameerikaan warratti miidhaan dhaqqabu nama gaafachiisa jettee jirti warri Tigraayii ka magaalaa seenaa qabeetti fi jiddu galeessa turizimii naannoo Amaaraa taate Laallibala qabate hambaawwan UNESCO ka magaalaa san keessatti argaman kunuunsa eegumsa barbaachisu cufa warri Tigraay akka godhuufi qabu Ameerikaan yaada dhiyeessee jirti Ameerikaan warri naannoo Tigraay waraana keessatti ijoollee bobbaasee ka jedhulleen sunilleen ne yaaddessee jira jettee jirti gara biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma akka gara Tigraay hin dhaqqabne godhaa jira ka jedhulleen ne yaaddessee jira jettee jirti ummata nagayaa Tigraay dhihaa Humaraa keessatti mootummaan Itoophiyaa fixaa jira waraani Ethiopia namijjeese laga keessatti darbe laga setiti keessattu reeffi nama 50 oli argame ka jedhu sunilleen Ameerikaan na yaaddessa jirti walumaa galattu haalii waraana kana guddoo na yaaddessa waraanii kunini ammaan tanillee dhaabbate warri wallolaa jiru dhukaasirra dhaqqabe gara mariitu akka seenu ummati gargaarsa barbaadu akka gargaarsa argatu godhuun barbaachisa jettee Ameerikaan karaa dubbii hima ministeera haajaa alaa isiitiin karaa Ned Price-tiin dubbattee jirti gara biraatiin ammoo dhaabbanni gargaarsa ka mootummoota gamtoomanii maqaan isaa OCHA jedhama OCHA kana ka hogganu Martin Griffith nama jedhamu waraanii Tigraay keessattuu geggeeffamaa ture ka ammaan tana gara Affarii fi gara naannoo Amaarattu babal'atee guddoo yaaddessaadha warri Tigraayilleen waraana kana babal'isuun isaanii irra hin jiruu fi gaarii miti gargaarsa nama dhaqqabsuu rakkisa warri jechuun mootummaa Itoophiyaatiif Amaaraalleen gara Tigraay lafa qabatan kana irra keessa turuun gaarii miti gargaarsi nama akka uummata rakkataa dhaqqabu waraanii kunin dhaabbachuu akka inni qabu marii malee wanti biyya kana gara nagayaattu geessuu dandaya akka hin jirre dubbatee jira obbo Martin Griffith gara kanaanii kanattu jedhame waraanii Tigraay keessa hawaasa addunyaa ammallee akka yaaddessetu jira daawwattoota kenna